dararre isin qabna isin dararre baga isin dararre namni nama qabu darara baga isin dararre isin darara burulleera noji dararama eenyu noji dararamo isin duraramu maatan assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu hordoftoota fi kabajamtoota jaalatamtoota keenya ilmaan oromoo raasha marka hune kan islaama kan amantii gosa qabdan hundinu buleeyyan qaba ka jirtanitti nageenya keenya kanone rabu gesin bira hage isin jecha eega buleeyyan qiyaa ko beekamu arra ballo wajjar gamna ballo baga nagaan dhufte eega assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya arraga kuno Abraham fi warda birat terkamna abo bagarabbin sibase takaw bagarabbin warda gamachisan sinja me wardan salam ta gabatu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtan wadaftoota fi khabajamtoota keenya akkuma agartan gaar alle ballo birat tergama bagawulmanu gammanne sinja ballo keenya ega gamachun bareedudha bagarabbin gamachiise bagatsis gamachiise ega ijoolleetu siga bakka gammadee namni gaa jaarsa jaartiin gaa hojii jiraachuutu bareedaadha ega akka maletti gaa jechuun akka malee gaa qabanii jechuun gaa akka maletti sibira fuudhanii hidhanii gaa jechuun ega hedduu rakkisanii jechuun tumanii gaa jechuun ega achi boodallee gaa nutullee bira dhaabbannee gaa akka ajaa'ibaatti magaalaa tana gaa gamanaa fi gamanatti hinee gaa sirriitti bira dhaabbannee sodaa saniitiin gaa isaanii jechuun gaa rakkamanii jechuun mana sanillee achirraa illee jijjiirachuu dadhabanii biftun gaa akkasitti mana isiitti naffitaa jetteeni bayeegaay alhamdulillah akkatti bee egaa baga rabbiin si gammachiiseen jaa galatoome ballo kiyya galatoome haalan gaa na duuba wanni isin dalaydan gaa hagan qabdu haalan hedduu takka dalaydanii haalan hedduu takka hojiin teessan gaa mul'attee miidiyaa kanarra deemu jirti galanni keessan kadhumu miti jechuudha wardaa yeroo nan achirraa ba'u gammachuu tiyyaa gammachuu isinii qabdu waan jettu wallaaltee yeroo nan guyyaan dura viidiyoo marullee cal jetteetuma afaan akkuma afaan wal ciniin itti haftee jechuudha. Isin galatoonfadhaa. Namni galatoonfattu wallaaltee jechuudha. Hordoftoota galatoonfadhaa fi kanumaa wallaalee jechuudha. Akkasitti dirqama akka viidiyoo takka bartuuf godhe guyyaa itti aanu. Egaa balloo keenya yeroo nanachi maaltu si mudate akkana jaa ture balloon faanaa galatoomanii dacheen faanaa galatoomanii. Aboo namni balloon faan gartee gumee qabna kanatti natti deebi'e ta viidiyoo gartee mare qofaatu gartee yeroo lama malee viidiyoo maaf sirraa maru naan jee maallanni gartee inni kophaa naaf deewu hagan qabu naan jette gurra abbaatu waa beete yeroo duraa sanuu viidiyoollee maruun barbaadnu jee akkasitti anaatu dirqama viidiyoo naa maramtu jee goosisee sammalee gartee ka viidiyoo marin manatti gartee gargaarsa kophaatti inni naaf deewu jazaa rabbi hafuru jettee si dubbatti akka obboleessa tokkotti haalan gartee si galatoonfatte amma maaliifi na duuba haalan dalayde balloo kiyya galatoomi wanni waan san dareenu jechuun namni beekadhu namni yoo du'e jechuun biyya olirraa na taa'u jechuun osuma jiruutu wal bira dhaabbata ati gaa akkamatti jechuun gaa siftaa jechuun mana keessaa si qabee sin kute egaa viidiyoota illee gaa dirqiin jechuun akkatti waraabanii gallakkisan agarree jirraa jechuun gaa haati mana keetii cinqamuu jirti osoo fayyaa hojii jiraannee hoggaati miidhamte hoggaati rakkatte jechuun gaa nuti qabaa kophaa teenya mana tattaa'uun maaliif gaarii miti dirqama dhufnee ilmaan kee ilaallee warra kee jechuun gaa wardaa bira dhaabbachuun dirqama hojiitiin jira maaliif hedduu viidiyoollee wanni waraabneef jechuun gaa daawwattoonni harkee jechuun du'aayii takka hoo haadhu bira dhaabbatu rakkina gartee ati keessa jirtu kanaas haa harkanii akka oromootti jechuuf viidiyoollee waraabne egaa hara kaan osoo viidiyoo waraabii wanni dhufnuuf bira dhaabbannee dhufnee laallee yoo gartee namillee nu laalsa jedhe jechuun gaa telefoonuu nu dhahe jennee bira dhaabbachuun waan nuti bira hin jirree fi akkasii bira dhaabbannee har'a gaa alhamdulillahi egaa bakka san hunda keessaa najjaate nutillee gaa alaa fi kana hundatti gaa si bira dhaabbannee akkuma gartee ganda kee bira dhaabbannutti egaa alatti jechuun gaa nama gamanaanii siinee magaalaa tana hunda hedduu takka jechuun si rakkamne egaa akkuma rakkamne sanitti gaa jechuun atillee baatee nu gammachiifte nutillee gammannee jira boo'ee kanaaf daawwattoonni hedduudha gammadee hedduudha rakkatee duraanii warda abbaa mana keetiin baa hedduu obsii jechuu turanii akkuma gartee nuti immoo dhufnee gartee viidiyoollee marree jechuun qilleensarra galla kun waan viidiyoo sana hedduu ilaalanii warda teenya obsii jechuun abbaa mana keetiitis ni baa akka malee qabanii shiftoonni kana godhee biiftuutu namatti bitee jedhanii egaa hedduu gaa du'aayee jechuun warda godhuu turanii rakkoon qabu alhamdulillahi har'a gaa kunoo Abrahaam akka bayeettillee bayee jechuun gaa manasaa jira warda illee gammadee nuti illee gammadee daawwattoota keenya gaa isinillee gaa asumaan gammadaadhaan jaa egaa anis jechuun gaa duraan osuma jala deemu jirru osuma wardaallee bira dhufu jirru osuma Abrahaam illee gartee karaa keessaatiin hojii dhaabbachuu jirru gartee magaalaa tana gamaa gamanatti hinee hojii dhaabbachuu jirruuti gaa achi booda inni gartee ba'uusaa san irratti haajaan takka jechuun gartee warra biyyaa jechuun nama gartee rabbi haafu sanirraa hin gaa xiqqoo irraa maqanii ta'e malee karaa keessaatiin hojuma jirra har'a saniif gammachuu isaanii tanaaf mana galuu isaa tanaaf wardaa tanaaf
برد فيه برد تركمه وردات إنجا بقرب بين سجم ماتشين جا Walumaanu gamachuu ta zalaalam rabbi isin haa godhu nama gartee hojiin gartee si babbaa mana keetti nagaa hojii laatu rabbi haa godhu garuu gammadaas madaa heeraa rabbi haa godhuu fi garuu waa hedduu wajji tumani irratti. Laa waan jiru na tumani waan jiru fayyaa alhamdulillah dawaa rakkoon qabu tumsa bara si tumanii yoo baatu rakkoon qabu nuti yoo jechuun numa baamu dhiiroo Ibrahim kana jechuun takkaanii bira booda kaa'oo ni jeesamu kenneetu lubbuun tura sunu geessee achina gummaan qeessinu warroottan akka qiyyaa kaafe akka qeessanii kanaaf furmaata fidde maaliif jennaan rakkoo guddoo deemu jira dura magaalaan tun sanaa tun ni sodaachifti hattuun fiite jetti shiftoonni magaalaa kanatti biyya tanaa wajji warra abbaa biyyaa wajji ijaarame lafa hireeffatee jira hannaa deemu jira roorro deemu jira ibdurni shakkisiisa anummaan achi dhaqee fayyaadan achi namni bakka san dhaqee fayyaan hin bahu an achi dhaqee fayyaan bahuun kiyyaa'u isinumaafuu furmaata ilmaan keenya keessatti dhalatee furmaata warroottan nu fakkaatan kan keessa jiran hundaaf miskiina ilmaan guddifatu hundaaf furmaata maaliif yoo jenne furmaanni san fiduun maali ambee efan bee booda akkaataa itti ummata san qabnu mootummaa qabsiifnu irratti dalaguu jechuuti. Gama biraatiin wanni narraa asitti siyaamee akka na wajji dhuftu na biratti argamtu barbaadeef akkuma kaleessa na booda rakkataa turtanitti Abraahim bahe jettanii gammaddanii hafuu osoo hin taane Abraahim bahe booda maaltu isa mudata. Wanni Abraahim mudate kun nu mudatti. Abraahim mudannoo maal achi keessatti arge. Maal godhuu qaba Abraahim asii booda. Nuti wajji yoo maal godhuu qabna. Jarri sun har'a Abraahim tuqe bornama biraan dhiisanii. Abraahim qabee harkaa qabu kun yoo Abraahim asitti roorisee gad dhiise booda deemanii waan biraan fidanii. Isinillee kaleessa raasaa turtan. Isaan nu raasan jedhanii ni dhiisan moo nurallee lorroo ga'uu ni danda'a. Kun hundi waan yaadamuu qabu jechuudha. Kun dirqama. Dirqama wanni asitti si'aameef waan kanarratti mari'annee akkaataa ijoollee na bira jirtu tana micaaga tokkicha na bira jiru kana itti gartee ijoollee lamaan hafte baasifnu ijoollee lamaan hafte hogga dhufte hurnan hafte baasifti. Kanarratti hojii wajji mari'atuufin nama cafa gumbu'aan qabu. Akkuma gartee nama cafa gumbu'aan qabu. Akkuma tennineetti rakkoon qabu garuu waan takka taniin harkeen qaba. Mucaan jechuun kun haa jechuun biiftumaa wajjin waliin si qabanii jechuun gaa fuula siidhanii warqaa duuba si qabanii jechuun siidhanii jechuun gaa akkasitti atis gaa akka ta'etti jechuun gaa bakka sanillee si geessanii sillee hidhanii sillee tumanii harkaa illee gaa nutis qabsooyine jechuun waa hundaan harkaa baate ati garuu kan miidhamu jirtuuf warracha keessatti hafisanii fi sanii miidhamu jira soonii rakkoon qabu ni baasifna eenyu ka baasifna jarma gartee biiftumaa fi mucaa gartee masaatti rakkaa qabdu kana egaa akka nu geessan goonee mootummaan dabalannee isaan sun waan qaama mootummaan ta'iniif kophaa yookotti dheene jechuun waan biraati. Isaan nama gartee meeshaa harka qabu yoo mootummaa fuutee mootummaa itti dheeyita malee nama meeshaa qabutti deemuu dandaati. Isaan san mootummaa wajjin jedhaniifu mootummaa ni deessanii beekatu. Duubatti waan badii dalagan malee yoo mootummaa itti dheeyita waan san facaafte nama san harkaa baay'eetti yaada akka fayyatti. Garuu namni nu geessu mootummaa dabalannee biiftumaa fi mucaa kana keessa mucaa kana garuu akka takkatti kan hin harkatti miila hiitee baadha jechuun gaa'atis adda bujjirta. Egaa akka na godhe saniin raawwalee kafala jechuun osoo hin ta'in ati garuu waan gartee taate bara taate bira kuttee najjaate lubbuun teetis baate isaan ammoo akka kaaniif maalloo kuma takkaa nyaatanii takkaa biiftuu takkaa isaa irraa nyaatanii yoo itti kuttee saajaan qaban garuu namni Oromoo kuttee jechuun waa Oromoo muti isaan beektaa silaa Oromoo taate Oromoon dhiiga Oromoo qabdu namaaf yaaddi waa bakka sanillee naman geessu waa maallaqa illee naman jijjiirtu maallaqatti illee naman gurgurtu garuu isaan kun Oromummaa ta'anillee Oromoo ta'uu baatanillee rakkoon qabu ilmi namaa tokko eega lubbuun uumamte ilmoo namaati. Ilmoo namaati rakkoon qabu. Kun Oromoodhaa kun akkanaa kun akkanaa rabbi biratti sadarkaa imaana qabaa wal caala. Sadarkaa ilmaatii wal caala lubbuu namaa tokko fi qallaa fi furdaa fi kanan qabu. Lubbuu namaa tokko. Lubbuu namaa tokko. Garuu gocha gartee dhiyootaan irratti leessan akkana godhaniin godha osoo hin jiin nama gartee dhiiga sobaasaa nu baasee jira. Isinallee irraa laaffisi nagee mana kee akka jiraatu godhi. Biiftuullee gartee nagaan akka jiraattu godhi achi booda isaan kanallee dhufnee sochiinillee qorannee haala isaa irra jiran akka isaanillee achi nu geessanillee goonee waliin taanee mareennee goona malee biiftuullee dumaash akka gartee dhiyoo tana gootisan dhiifama wajjin mucaa itti tirtee akka totomtisan gartee bareedaa miti waan barbaachisu miti. Namni beekatu wal duubatti haasawurra wal duubatti haasawurra nuti hojii irraa bire warra koof balloos bire wal bira dhaabannaa bire fuuluma daawwattoota takkaa duratti takkaa fuuluma keenya duratti wal gorfachuun dirqama jechuuf hin jee atillee akkasa irraa dhiisi nagaan akka isin bira jiraatu
godhaadha yoo isiin Abirlaayim dhiisollee Abiraam dhiisollee qabaatu taate nama fayyaan qabdu yeetuma jala muree dhiisee hubar dhiisuu akkana ta'e micoota nama harka waataati garuu fokkattuudha isin tuni garuu maraamaruu qabna yoo gartee sammuun sii tun dhiiroo nagee qabdi moo nageen qabdu bar namni takka Mustafaa keessanii yoo maraamaree sammuun tun nagee jirti moo nageen qabdu yoo nagee qabaachuu baate itti dhiifna yoo nagee akka qabaattee gartee immoo akka gargool taate waliin mareenneeti isillee karagartee akka gartee shari'aatti illee ta'a akka gartee aadaa ta'ettillee garagartee sheekotaa garagartee ulamaa dhiyeessine akka ulamaan tun keessa ibsitee jaarsa namaallee hin barbaadini asallee waliin geessanii rakkoo meeqallee irraan geesse waan qara dhiyeesse wanni kunilleen akka jettu kunilleen kalaamillee haraamii akka qarqargeen kattee namni bayyanachiisee taasa'u sunillee fuulduraaf ni goona. Jommoo jechuun dhugumatti heeruma gartee nama ka barbaadu taate Abiraayim osoo jaarsa wardaan ta'e takka jaarsa kee hin ta'in nama biraatti siira alla ganda keessanillee gartee mee telefoonni warra keessanii haadha abbaan keessa saqa sirraa qabanii dubbisiifnee takka hoo nama jaalattu si garsiifnee yoo jaalattu akka gartee gurbaan guutuu haadha abbaa keetillee haadha abbaa keetillee ergee si fuullee nama biraa gooneeti nama lafa jiru kajaarsan qabne hedduu jira dargaggoollee akkuma gartee dhalaan ammaattee horii hojjetu dargaggoollee jechuun ammaatteetuma horii hojjetan haadha ilmaan shanii haadha ilmaan jaafuu jiran akkuma isin jaarsa nama fuudha warra ilmaan biyya dhiisee dhufe kana fuudha warra gartee ilmaan asii qabu gartee biraa taarife hanafa fuudha dargaggoonni kana fuudha ilmoon dhalaa qofaa miti zaman abbatee nuka yelchee nufi saaqa jechuun amanni kun jechuun yaa rabbi nu baasin yaa rabbi nagee nu godhiin karaadha maaliif dhiirtillee akkasumatti ijoollee xiqqoo dubaraa kana warra gartee heeruma fedhu kana sila waltaanii heerumanii bareeda maal hedduu akkaan jechuun dina deemee qorachuu ture qorachuutti isin hin jira hogguun takka dhaqee gaafadhu dirdirri maal nu fuudha dirdirri yoo nu fuudhe wuccu asii fanniseetuma wuccu saamalee watan qabu shamsa asii fanniseetuma baay'ee kaayee taarifu kutaa waan nuti nu gara ilmoo garaa nu guuteetuma shamsa asii fannisee kutaa nuti kan akkamiin feena abbaa warraa haidhame abbaa warraa kun kan ilmaan qabu kuni kajaartii duraan qabu kuni nagaan jaartii isaa jiraachisu jira nu biraa illee taariban deemu akkuma jaartii duraa jiraachisuu nu jiraachisa saniif dabaree kennaa saniif jaalachuu jiranii kanatti illee himanii aboo kanillee hin barbaadina kara kanillee deebi'aa jeetiin gosa warrakkisu taate walumaanuu gorsineeti namallee hidhannee jechuun akka gartee isaan nama irrattee lafa jiru akka gartee nama dargaggoota kun heeruman goona dargaggootollee akka dalagatan goona gorsinee qaba akka jechuun cufanisanii isaan hin deemne wal jaalatanii akka gartee haadha abbaa irraa gartuun namni ni haadha wal fuudhu akkasillee goonee fuuldura itti aanna hedduu isittillee hin jirjirina isillee suuta tasgabbeessineeti sammuu isii tana ilaallee suuta achi booda kan heerumtuu fi kan heerumne adda fillee goona isin jalaa illee ni hambifna jeetii yaada akka kiyyatti isin obsaadha jechuudhaafin gaa isinitti hime mee asumaanuu gaa daawwattu taatillee waan isin dubbattan egaa obboleeyyan kiyya kabajamoo fi jaalatamtoota kiyya arragaa balloo wanni asitti haame fi micaa kanagaa tume azzabe wardaanis biiftuu tumte azzabde warrootan tokko tokko koomentii jalaan as seenaniiti waan nuti keessa turre san quban qabanii micaa kana sirriin goone wardaadillee sirriin goone jechaa jiranii kun ammoo sirriidha goote garaa nu qabbaneessite jechaa jirtanii mee yeroo gartee koomentii walii barreessitan yeroo namni tokko as jalaa waan hin taane dhufee barreesse koomentii isaa san gattuqaadhaa isarratti illee barreessa dogoggora kana bara waan akkanaatu jira jaa keessa olii ibsa wal jalatti barreessa koomentii nu qofaaf osoo hin ta'in warri keessa isinii galee warra keessan galiniif haara dhufee akkamitti ilmi dhiiraa dhalti namaa dhala namaa akkamitti kana goote warra joosaniif jala seenadhaa koomentii waan akkanaatu jiraa jaattima asumaanuu yoo hin taane ammoo warroota waan akkasii komii akkasii barreessitan viidiyoo dabarte jala deemaraati waan nuti keessa turre waan godhamaa ture laala waan roorroo namni ilmi namaa namarratti dalagaa ture laala tanaafu ta mul'atteerra ta mul'atin ture hedduudha tanaafu obboleeyyan kiyya wanni yeroon akkana jedhu ilmi namaa miidhamaa jira ilmi namaa zolloomamaa jira ilmi namaa dararamaa jira ilmi namaa cafaqamaa jira ibiddaan gubamaa jira ilmi namaa maallaqa hin qabne lafa gurgursiifamaa jira ilmi namaa mana gurgursiifamaa jira abbaan isaanii tokkicha lafaan qosa gurguree itti dhabaa jira itti dhabamee dhiifamu intalti dhalaadhaa amata lamaa fi amata shanfa gurguramtee abbaan achi buutee dhabamti maallaqa doolaarri baatirraa gurgurama kana namni khamriidhaan dhugaa jechuun obboleeyyan kiyya kana namni farshoon dhugee jimaadhaan qaba obboleeyyan kiyya tanaafu wal komatuudhaan dura maaliif namni kun waan akkanaa dalagaa
Abrahaam faam maaliif waan akkanaa dalaganii balloon faam maaliif biyya san keessatti qabsaanii jettanii nama jala nama duubarra deemtanii viidiyoo dabarte laaluu qabdan. Yeroo ammaan tana addunyaan xawartee jirti. Kaameeraa yoo irra cin kaa irra gaadhaa wanta kan dalayne. Wanta kan dalayne jechuudha. Raga nuu baatan. Kaameeraa raga nuu baa koomentiin teessa ragaadha nuu baate obboleeyyan keessa. Tanaaf kaameeraa achi marree waa dalayna. Akkanumatti namni seetuma waa dalaguun hin ta'u. Faranjiin maaliif kana fidde? Faranjiin sammuu nurraa bantee jirti. Namuu waan dalage keessatti ilaaluu qaba. Namuu waan dalagee adabamuudha qaba. Namuu waan dalagame jazaan kafalamuufii qabdi obboleeyyan keessa yeroon akkana jiru. Ayyoon tola dalage tola kiyya viidiyoon irraa baramtee jazaan naa kafalamti. Ayyoon hammeenya dalage hammeenya kiyya viidiyoon irraa baramtee boru gartee namni saba kanaa quuqamu ooni saba irratti horrise namni saba kanaa quuqamu boodarra dhufe akka kiyyaa gartee goobana daacee kana gaggombisee irraa kafaluu qaba saba kanaaf. Tanaaf addunyaan gartee sammuu tana nuu kannite itti fayyadamuu qabna. Miidiyaa kana addunyaan akka itti fayyadamtu nu goote jechuudha. Malee viidiyaa irraa arganneetii miti nuti. Iyyanna dabarfataa jirra. Miilli daldala maallaqa tokkollee miidiyaa kanarraa argannu obboleeyyan keenya dhugaa isin hima. Seenaa sabskraayibii meeqa argan meeqa nu gootanii sabskraayibii meeqa qabna miidiyaa kanarraa viiyuu meeqa qabna asirraa. Tanaafu miidiyaa kun waan hanuu hafaleetii miti nuti. Viiduu manuti dalaynu tanarratti nama meeqatu nu laala nama meeqa sabskraayibii godhee maatii nama kuma lama nama kuma sadii fa'aa sabskraayibii godhee nu jala jira. Maallaqa irraa arganneetii miti miidiyaa kanarraa. Wanni miidiyaa kanarratti marree asirraa iyyinuuf waan nuti jennu kan akka nu isinitti himatu jirra. Xiqqaattee guddattee iyya dabarfataa jirra obboleeyyan. Xiqqaattee guddattee gargaarsa isinirraa barbaadaa jirra. Gargaarsa barbaadnu maali? Nu bira akka dhaabbattanii yoo godha karaa nu keessaniif. Roorroo nama keenyattis gama haani isinitti ibsu jirra. Namni keenya waan akkanaa roorrifamaa jira jenne. Arroorroo mataa kiyyaa yeroo asirratti roorroo ibsadhu isinitti ibsatu jira sababa bal'aa kanatti. Warra naa boo'u kana warra naa bilbilee kanatti na dubbisu kana kanatti roorroo mataa jira. Odoo roorroo isinitti himatu maaddee dhuguma rabbii isanitti rabbii isin qabe. Warri Masrii fi Dubaay irraa fi Jarman irraa Suudii tanarraa bilbiltanii na wajji boba'aa turtan. Naa boochani yoo miidiyaan kun jiraatu maate mee obboleeyyan kiyya dhugaa rabbii isin qabe. Eessatti nagartan mee? Iyyeetiin kumaafin iyyee gubadhee du'ee dabre jechuudha. Na beektanii tanaafin miidiyaan kun tanaaf nu dhufee obboleeyyan kiyya akka naa bo'an akka na gargaaran na godhe jechuudha. Tanaafin asirraa lama bal'oo na kijibe. In kijibne batarratti maali beeka yoo abbaan iyyatee ollaan dirmatanii akkas suniif ati iyyatee jechuun isaan si dirmatanii si gooyanii beeka akkas ilaa yoo ati iyyatiin eenyuun si dirmata eenyutu nu gargaara akkas akka goonu eenyu nu godhe miidiyaa kana nu godhe kaameeraa har'a nuti irratti eenyaa sun kana miidiyaa irratti ibsattee waan san rakkoo tan yoo rakkoo qabsan baafattee rakkoo qabsaniif namni kun irraa qabayyanii jechuun daawwattoonni keenya bira dhaabbata namni kun nitti qabayyanii daawwattoonni keenya boo'aa fi namni kun nitti qabayyanii daawwattoonni keenya itti waa'ee godhaa fi wanni kun bareedaadha jechuun kaameraa irratti ibsachuun rakkoo miidiyaa irratti ibsachuun waan bareedaadha jeetti yaada daawwattoonni keenyallee waan gaarii godhanii miidiyaa kanarratti waa marree gallakkisu baanne egaa eenyu nu harka eenyu du'aa nu godha suniif egaa waan kana goone daawwattoota keenya isin hundinuu waan gaarii reertanii wanni ibsannees gaa waan akkanaati namni gaa waan hunda'u waan fedhuu ibsata waan kanarratti gaa namni ilaalee koomentii namaa katabuun namaa barreessuun waan jiraati waan gaarii nu katabaadha namni waan nu gartee nu gorsu nu katabaadha maaliif yoo badii reertanii dhaabbadhaa yoo gartee immoo waan badii jirre waan gaarii jirtanii itti fufaatanii gaa hamilee walii taanee geggeessuun bareedaadha nuti gaa abbaa fedhe bira ni dhaabbanna nama keenya kana tasgabbeessinee hojii aana warreen gartee hidhamees warreen gartee bakka gartee amma Abrahaam irraa ba'e achitti hidhamee azabamee achi jiru kanaas insha Allah yoo rabbiin taate ni baafna ijoollee tanaas sirreessinee achi kan goisan goone mukara mootummaatiinis mootummaa achi geessinee itti yaadnee waa hundaanuu yuutuubaroota hundaan jechuun gaa mari'annee warra biyya tanaas mari'atnee waan san facaafne ilmaan Oromoo achirraa ni baafna jeetii yaada rakkoon qabu hin yaadini wanni rabbiin achi geesseef ilmaan Oromoo sana achirraa futtaasuu fi isaan sana achirraa baasuu fi kuni rakkoon qabu dandamattee alhamdulillahi garuu isaan kana nagee agartee mana kee eega fiddee jiraachise akka isaan gartee si godhan nin godhan jini si yoordaanis nagee agartee nyaachisa obaasaadha nama gartee dhiiga osoo baasee aanu baasiin akkuma gartee Oromoo ta'e jettanitti nagaan jiraachisaadha isaan kanaas qoranneeti akka achi nu gosis goone sunillee gabbaaf nageeti yaada lookiya galatoomis hin jaatanuma si wajji mari'atuudha dhufe galatoome hedduu takka umrii nu dheeradhu rabbi addunyaa tanarra si haa bulchuu akkuma gartee manguddummaa deemaa jirtu kanatti itti fufi hin hifatin koomentii nama cinaadhaa faa laaltee hin hifatini sabni keenya bal'aan koomentii si jajjabeessu barreessa ni garraa nama tokko lamaa gartee jallataan numa jira isaan laaltee abdii hin kutatini obboleeyyan kiyya nu dararta warra jeewus ni jira isin dararre isin qabnaa isin dararre baga isin dararre
Tanaafu namni nama qabu darara bakka isin dararre isin darara borulleedhaan hojii dararama eenyuun hojii dararamoo isin dararamu maattan. Tanaafu buleeyyan kiyya gaa viidiyoon irraa qabannee dhufne tana fakkaatti bal'oo kiyya galatoomi isin jaa rabbi jazaa siyaa qabalu nagaan nu turaan isin jaa buleeyyan kiyya. Bakka isin gammachiise rabbi nagaa warra hojjuree warra nagaan gammachuu hojii isin jiraatu rabbi haa godhu. Asumaan dhugaa daawwattoota keenya jechuun isinitti illee dheerina jira. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.